Shama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa kun barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsiin garaa isin qaqqabudha. Barnoota keenya keessatti jechuudha yuutuubii abdeetee jiru jechuudha. Yuutuubiin iddoo kana abdeetee jira waa'ee koomantii eetii wal qabsiisee jechuudha. Kanaaf warroonni waa'ee koomantii yuutuubii irratti nu jalaa jijjiiramettanii gaafataniif maaliif akka inni jijjiirame garamitti akka inni jijjiirame isiniif ibsa jechuudha. Kanaaf hamma xumura sagantaa keenyaatti daawwachuudhaan faana turas hin jenna. Tole egaa hordoftoota jechuudha kana sirreessuudhaaf yookaan immoo kana baruudhaaf yookiin koomantii gara maal akka inni ta'e jechuudha baruudhaaf yuutuub keessan ni banattu jechuudha. Yuutuub keessan egaa haala kanatti banattanii booda maal gootu fakkeenyaaf viidiyoo tokko ni daawwattu viidiyoo tokko fakkeenyaaf haala kanatti irratti kilik gootanii yogguu daawwatanitti jechuudha. Viidiyoo kun akkuma agartan viidiyoo kanarratti jechuudha koomantii barreessuu barbaada yookaan immoo koomantii godhuu barbaadan duraan jechuudha haala kanatti lakkiftanii gara jalaa gad dhuftu jechuudha. Yeroo gara jalaa gad dhuftanitti haala kanatti jala kanatti koomantii iddoo koomantii irratti kennitan isinii fida jechuudha. Duraan jala kanatti isinii fida garuu amma jechuudha koomantii haa muuftii fi kooman gootu koomantii iddootti isinii baasa jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti kanarratti illee kilik gootan as iddoo koomantii irratti kennitan isin fida jechuudha. Jala kanatti asis gootu koomantii yottanii illee haala kanatti gubbaa kanatti isin deebisa jechuudha. Kanaaf jechuudha isin xiyya iddoo kanarratti al tokkoof haala kanatti kilik ni gootu sana booda koomantii hanga barbaadan kennuu ni dandeettu jechuudha. Asirratti koomantii iddoo kana kilik godhuudhaan koomantii barbaadan barreessuu ni dandeettu jechuudha. Iddoo kanarratti jechuudha. Haala kanatti iddoo kanarratti fakkeenyaaf iddoo kanarratti koomantii haala kanatti fakkeenyaaf haala kanaan barreessuu ni dandeessu ni jenna. Kanaaf jechuudha haala kanatti warroonni koomantiin kennu jalaa jijjiirame yookiin immoo iddoon koomantii akka duraan irraa hin jijjiiramettanii yookaan yaada akkasii yuutuubiin keessan haala hin taane keessa jira waan akkasitti shakkii qabdan jechuudha. Yuutuubiin akkuma sooshaaloonni garaagaraa yeroo yerootti abdeet ta'u yuutuubiinis abdeet ta'e koomantiin isaa karaa baay'ee salphaa fi gabaabaatti nuuf deebi'a jechuudha. Kanaaf jechuudha viidiyoo kamuu yeroo daawwannutti osoo amma hanga duraanii jala waliin harkisinitti gubbaa kana idduma kana dhufuudhaan haala kanatti xiqqooma akkana os siqne xiyya asii qastii kanarratti qastii lamaan tol gargaltuu fi gargaltuu irratti haala kanatti kilik goone haala kanatti koomantii kennuu dandeenya jechuudha. Sana malees jechuudha yoo achirratti illee kennuu hin barbaanne jechuudha iddoo kanatti kallattimaan kilik goone haala kanatti koomantii kennuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jechuudha yuutuubiin keessan abdeet ta'e malee wanti inni ta'e takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana daawwadhaatii shakkii qabdan keessa viidiyoo kana daawwattanii shakkii qabdan keessa akka baatan isiniin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Warroonni gama chaanal Afrikaa Samsiingii haala tajaajila jiraatan immoo chaanal Afrikaa Samsiingii saabskiraayib godha akkasuma mallattoo bilbilaa fuulduraan baatu kanarratti al tokko cuwaasuudhaan isa irraa olii ol kan jettu kanarratti guuta viidiyoon keenya kan nuti sirna maxxansine daddaafne ariitiidha yookaan immoo yeroo nuti maxxansine keessatti akka daddaafee isin qaqqabu akka viidiyoon keenya barnoonni keenya isin jalan tarri taasisan hin jenna. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufe kana fakkaata hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaan nuuf tura.